Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon irra farkaa qabnu kunooti. Yuunivarsiitiin Dambidoolloo maqa balleessii EBS nama burtukaan jedhamtuun irratti hojjeteef himata mana murtiitti saaqaa jedhe. Intalli burtukaan jedhamtu dararaan irra ga'uu fi Yuunivarsiitii Dambidoolloo keessaa butamuu kan ibsite soba ta'uu dhaabbati maqaan isaa farrajame ibseera. Yuunivarsiitichi barattuu akkana jedhamtu kan hin qabne ta'uu fi bara isheen maqaa dhoofte keessa barattoota waggaa san baratan kan hin qabne ta'uu ifoomse. Taateen qorannaa seeraan alaa malee ulaagaa miidiyaa osoo hin guutan mudate kun mufannaa hedduu argateera. Miidiyaa EBS akka balaaleffatamu taasisaa jira. Dubbiin kun kan eegale shamarreen Dambidoolloo Yuunivarsiitii keessaa warra butaman ta'uu himte. Miidiyaan ammeenya irratti raawwatame himuu ishee Habashaa wal harkaa fuudhuun erga gabaasanii booda. Uumama isaanii irraa humnoonni Amhara asoosama sobaa qindeessuun qabsoo saboonni mirga ofii kabachiifachuuf taasisan busheessuurraa duuba kan hin jenne amma saala kana fakkaatu jabeessuu isaanii hubatama. Shamarreen burtukaan jedhamtu akka himteetti barattoota warra Yuunivarsiitii Dambidoollootti butaman keessaa tokko turte. Hidhattoota ishee butan wajjin bosona keessa waggaa tokkoof ji'a ja'a akka turte ibsiteetti. Tibban bosona keessa turetti hidhattoonni dabareedhaan na gudeedanii nafsaalaa kiyyatti immoo feerroo diranii na iraarsaa turan jettee imimmaan buusuun TV EBS irratti himatteetti. Akka isheen dubbattutti dhugaa yoo ta'e gochaan ishee irratti raawwatame suukanneessaa jibbisiisaadha. Gochaa namni kamuu balaaleffachuu qabudha. Barattoonni Yuunivarsiitii Dambidoolloo keessaa humna hidhateen butaman jedhamuun har'a waggaa ja'a ol dhiyaataa akka jiru namoonni danuun haasaa taasifame kana seenessa sobaa fi olola qindaa'eedha jechuun walii qoodaa jirani. Olola kanaan qabsoon Oromoo akka gufatuuf akka sabaatti seenaan dogoggoraa barsiifamuun lammiileen biyyattii sabaan Oromoo ala ta'an ilaalcha hamaa uummata keenyaaf akka qabaatan taasisa jechuun hawaasni Oromoo hedduun qeeqaa jira. Yuunivarsiitii Dambidoolloo ibsa gabaabaa miidiyaa dhuunfaa isaa Feesbuukaan galgala kaleessaa baaseen olola dharaa ta'uu isaa ifoomseera. Barreeffamni Yuunivarsiitichaa Burtukaan Tamasgeen Kabbadee sagantaa EBS irratti gaafa 14/7/2017 gaaffii fi deebii taasifteen bara barnootaa 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaa Yuunivarsiitii Dambidoollootti barattuu faarmaasii waggaa lammaffaa akka turte eerte. Ibsi ishee sirrii akka hin taanee fi Yuunivarsiitichi bara 2013 yeroo barnootaa faarmaasii kennu barattoonni waggaa lammaffaa akka hin qabnes cimsee hubachiiseera. Kanaaf tarkaanfiin kun itti gaafatamummaa dhabuu olaanaa fi ragaa tokko malee maqa balleessii Yuunivarsiitii keenyaaf aggaamame ta'uu isaa hanga EBS mannaa kan ofirraa deebisutti Yuunivarsiitichi dhimmicha mana murtiitti dhiyeessuuf dirqamaa jedhee jira. Gochi seenessa fakkeessaa akkanaa miidiyaalee Habashaan irra deddeebiin kan raawwatudha. Ofii jumulaan ajjeesanii ka'anii dafanii boo'ichaan addunyaa waliin ga'uun seenaa baramaa miidiyaan Habashaa yeroo hedduu dhimma itti bahanidha. Taatee bifa dookimentariin dhiyaate kun qorannaa akka qabeessa akka barbaadus gaafatamaa jira. Suuraaleen intala boossuu kun viidiyoon irraa muramee miidiyaa hawaasaan qoodameera. Kaan gocha raawwate yoo balaaleffatan kanneen seenessa maqa balleessiidha jedhanis danuudha. Burtukaan intalli jedhamtu EBS irratti haasaa taasifte kun qaama yakka kana irratti raawwateefatti waan dubbatte hin qabdu. Oromiyaa keessatti ammoo siyaasa ofii bareechuuf akkasuma morkataa isaa addeessuuf humni nageenyaa mootummaa yakkoota butanii dhabamsiisuu fi fakkaatanii ajjeesuu raawwatu jedhamuun komatamu. Inuma ajjechaa Wallagga Lixaa Toleetti raawwatame qaamni waraanaa mootummaa ta'e jedhee waboo maqaa balleessuuf akka gargaaramaa ture qorannoon garaa garaa yeroo sana bahe himaa tureera. Qondaalli Abaa'oo lammii beenyaa ergaa Yuunivarsiitii Dambidoolloo kana sheer gochuun Dambidoolloo Yuunivarsiitii tarkaanfii seera dhaabbata miidiyaa EBS jedhamu irratti akka fudhatuuf ni jajjabeessinaa maqa balleessiin akkanaa dhaabbachuu qabas jedhee jira. Jawar Mohammed Feesbuuka isaa gubbaan taateewwan waggoota 7 darban keessa mudatanii fi dhugaan isaanii hanga ammaatti ifa hin taane keessaa waa'een barattoota Yuunivarsiitii Dambidoollootti butamanii isa tokko jedha. Dhimmi icciitiin haguugamee fi furmaata hin arganne kun dhiyeenya kana televezyiinii EBS irratti barattuu lubbuun hafte imimmaan ishee dhangalaasaa yeroo dubbattu ho'ee haasa'ameera jedha. Yeroo muraasa booda sagantichi yuutuubii irraa kan haqame ta'uu kan ibsu Jawar isaan akkasii haqanis qophiin isaa intarneetii irratti hafee akka jiru ibseera. Waaqayyo uumaan illee lubbuu dubartii hiyyeettii kanaa qusatee gidiraa ishee uummataaf akka qooddu ayyameera jedha maxxansi Jawar. Yoo yaadattan ta'e yeroo tokko butamuun kun gabaafame mootummaan waraana bilisummaa Oromootiin butamanii hojii komaandoo mootummaatiin gadi lakkisiifnee jechuun erga ibsee booda muummichi ministeeraa paarlaamaatti dhiyaatee ragaan qabatamaan taatee kumudachuu fi dhiisuu isaa mirkaneessu akka hin argamne dubbateera jedha Jawar. Boodarra barataan butameen jiru diraamaa sobaadhaa jedhameellees dubbatameeras jedha. Yakkamtoonni barattoota 17 butanii turan yeroo nuti hidhamnetti to'annaa jala ooluu fi himatamuu isaanii oduu yeroo sana gabaafamaa turus Jawar Mohammed yaadachiiseera.
Dhiyeenya kana qindeessaan uggura kanaa miseensa waraanaa Jaal Caalaa jedhamu sabaan Amhara akka ta'ee fi hooggantoonni gara Baahir Daariitti geeffamanii qaamolee uggura kanaa duuba jiraniif dabarfamee akka kennaman Maarshaal Biraanuu Juulaa irraa dhageenyeerraa jedha. Wanti tokko ifaadha akka jedhu Jawar yeroo sanatti dhaabbileen mootummaa dhimmicha ilaalchisee odeeffannoon qabatamaan akka hin baane ukkaamsaa turuu isaanii ibsa. Ammas gochaa kana itti fufanii ukkaamsaa jiru ka jedhu Jawar shakkii guddaan keessa isaa buluu dubbata. Yeroo sanatti haleellaa kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo komatamaa turus yaadachiise. Dhimmi kunii fi kanneen kana fakkaatan biroo irra deddeebiin maqaa Wallaggaa fi uummata Oromoo bal'aa xureessuuf yaadamee akka dalagamu ta'uu isaa Jawar barreeffama isaa kanaan caqaseera. Odeessa itti aanuun kireeniin konkolaataa kufee kaasuuf imalaa ture ofiifuu galagaluuf gabaafame. Kireeniin konkolaataa kufee kaasuuf imalaa ture ofiifuu galagaluun sochii geejjibaa danquu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasan. Taateen kun toora magaalaa Cirootti kan mudate yoo ta'u, kireeniin konkolaataa fe'iisaa daandii Finfinnee Jibuutii geessu irratti kufee kaasuuf imalaa ture ofiisaa iyyuu kufuun sochiin geejjibaa danqameera jedhame. Sochiin geejjibaa danqames daandiin dhiphachuu fi sochiin konkolaataa humnaa ol baay'achuun mudachuu kan ibsan itti gaafatamaan nageenya tiraafikaa godina Harargee lixaan Inspektar Taamiraat Asheetuu rakkoo mudate furuuf carraaqaa jiraachuu itti himaniiru. Daandii guddichi geejjibaa baay'ee keessummeessu kun dhiphachuunsaa yeroo garaa garaatti balaa konkolaataa geessisuun konkolaachistoota, imaltootaa fi jiraattota rakkisaa jiraachuu seeran. Barana qofa balaan konkolaataa namoota 134 miidhuun qabeenyi birrii miliyoona 4 waliin tilmaamamuu ta'uu isaa ibsaniiru. Oduu keenya itti aanuun daballiin boba'aa hangi isaa akka duraa caalu ammas taasifame. Itoophiyaatti gatiin boba'aa kaleessa irraa eegalee dabaluu isaa gabaafameera. Daballiin boba'aa kun takkaan qarshii inni dabale ka duraa akka caalu himama. Akka xalayaa ministeera daldalaa Kaasahuun Gonfeen mallattaa'ee hubachiisutti sirreeffama gatii kanaan kaleessa irraa eegalee beenzila liitira 1 birrii 112 fi saantima 67, keeroosinii liitira 1 birrii 107 fi saantima 93, naaftaa adii liitira 1 birrii 107 fi saantima 93, naaftaa gurraacha salphaa liitira 1 birrii 109 fi saantima 22, naaftaa gurraacha ulfaataa liitira 1 birrii 106 fi saantima 75, boba'aan jeettii liitira 1 birrii 113 akka bitamu wallattaa'ee jira. Gatiin boba'aa wayita dabalu hangi qaala'insaa baay'ee ol ka'uu isaa kan himamu yoo ta'u, haalli kun ammas hawaasa yaaddesseera. Biyyattii keessatti qaala'insi jireenyaa hawaasa obsa fixachiisuun uummanni sadarkaa abdii kutannaa irra ga'uutu himama. Ta'us ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abey Ahmed torban darbe keessa qaala'insi jireenyaa gadi bu'uu ibsuun isaanii ni yaadatama. Yeroo sanatti fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa hedduun qeeqaniiru. Oduu keenya birootiin Itoophiyaatti barattoonni miliyoona 7.2 ol sababa rakkoo nageenyaan barnoota ala ta'uu ministeerri barnootaa ibse. Itoophiyaa keessatti rakkoo nageenyaa naannoo adda addaatti uumameen barattoonni miliyoona 7.2 ol ta'an gara barnootaa isaaniitti akka hin deebine ministeerri barnootaa Biraanuu Naggaa ibsaniiru. Piroofeesar Biraanuun kana kan ibsan waltajjiin sosochii barnootaa naannoo Amhaaraa magaalaa Baahir Daariitti gaggeeffamaa jiru irrattidha. Waltajjii kana irratti pirezidaantii naannoo Amhaaraa Raggaa Kabbadaa dabalatee qondaaltonni olaanoo mootummaa fi qooda fudhattoonni argamaniiru. Ministeerichi haasawaa waltajjii irratti taasisaniin Itoophiyaa naannolee tokko tokkotti rakkoo nageenyaa mudateen barattoonni miliyoona 7.2 ol ta'an gara mana barumsaatti akka hin deebine ibsaniiru. Walitti bu'iinsi hiree gara fuula duraa daa'immanii fi dargaggootaa akka gufachiisu waan ta'eef furmaanni hatattamaan kennamuu akka qabu cimsanii dubbatan. Pirezidaantii naannoo Amhaaraa Raggaa Kabbadaa gama isaaniin qooda fudhattoonni miidhaa damee barnootaa naannichaa irra ga'e qolachuun haala baruu fi barsiisuu duraan turetti deebisuuf tumsa gochuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Naannichatti bara barnootaa kana barattoota miliyoona 7 galmeessuun barsiisuuf karoorri jiraatus rakkoo nageenyaa naannichaatiin wal qabatee barattoonni miliyoona 2.8 qofti galmaa'uu ibsaniiru. Rakkoo kana furuuf bara barnootaa kana keessatti galmee al-idiree marsaa lamaatiin gaggeeffameen barattoonni 76,000 qofti galmaa'uu isaaniis ibsamee jira. Oduu keenya itti aanuun addaan ciccituun ibsaa imala baaburaa irratti dhiibbaa geessaa jiraachuu qondaalli mootummaa obbo Taakkalaa Uumaa himan. Tibbana ibsaan addaan ciccituurraa akka ka'e baaburri Itoophiyaa fi Jibuutii gidduu deddeebi'uu sochii dhaabuu isaa himameera. Qondaalli mootummaa seektara kana hoogganan hojii gaggeessaan dhaabbata aksiyoona baaburaa Itiyoo Jibuutii Injiinar Taakkalaa Uumaa sababa ciccituu ibsaa dhimma kana ilaalchisee kennaniin tajaajila keenya irratti rakkoo dhiibbaa geessee furuuf tarkaanfiiwwan barbaachisoo fudhachaa jirra jechuun fuula miidiyaa hawaasaa isaanii Tiwiitaraan kaleessa ibsaniiru. Sababa ibsaan badeef guyyaa 4 walitti aansee tajaajilli geejjiba baaburaa gara Jibuutii danqamuu obbo Taakkalaan barreeffama isaaniin ibsan. Rakkoo kana furuuf guyyoota itti aananitti hojiitti deebi'uuf tarkaanfiiwwan barbaachisaa fudhataa akka jiranis eeraniiru.
Ergaa kabajamoo maamiltoota keenyaaf jechuun dabarsan kanaan rakkoo dhaabbaticha mudateef beenyaa akka kaffalan ibsuun guyyoota itti aanan keessatti tajaajila fe'umsaa hedduu fi kontiinara maamiltoota keenyaaf haala mijeessaa jirraa jedhan. Keessumaa ammoo tokkoon konkolaataa fi kontiinara dhuunfaan lakkaa'uu dhiisne lakkoofsa imala baaburaaf fayyadamuun adeemsa sanada baasuu salphisaa jirraa jedhu. Sirreeffamni kun hojii saffisiisuu fi harkifannaa hir'isuuf kakaayeffate ta'uu himan. Rakkoo uumame kanaafis dhiifama gaafatanii maamiltoonni keenya yeroo kanatti obsaa fi hubannoo nu dhaga'uu keessaniif galatoomaa jedhanii jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon har'a of harkaa qabnu kanan gaammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keelloo fi waliin turtii gaarii.